الله الله ونمني نمدلا أنجر دلا خنا كيس ولا لون جو قط ما يكين رافد فالمدا إنفت يرومتي يراين غايناني رفد كيس دقيقة أفريسيني خنا تكجل جامه جلدني جولي لجتني وندنا جيكنا إرجات يوبد عملي أستني سكنا تكاد جتني نلين تفتنا إرجع جبدون في قلبنا جكسا تكون دبتنا ولا لوتي يتين تلي سرت جنجلتي تكوني سدادة أمنا في للتي يا دلوتا كوبي أمتي سنكونو ساكبجا أكربين جالتو تبردا بطاري ميسي حاجة هرمتي نياتا سيف كوبي سيدي إبدان غبتي ilmaki yana nyadu sinjeti ofisi tip nyatra lagatte me arra doktora de dawai sinif ajaju namni milka ufade harme saha kabaju umma de sangam machisu qabdana jajagotani ei bahar me kabana wa hunda motani umman te haka sirra qabdi chimi musidalte mira dungachu qabda sila shari'an sifgalte hada badaga yarom managala jannata fagotin barbadin mila sani jala rabbirhamhuma kama rabbayani saghira jiya sagal garan nabate sona sike saburage garas dittitu yonan tabaccu bate zakir ki yamalte jattadun sirratitu hagadarra qabda ya ummati min munadese waisila indande hajju masgese hedu sijalata harmedi ya ummi sidu addan abbase gafantika annani fi summi osofurni narayatu arrabdena dungatte ana zakir ke gabbisu chora dabde hukatte jawab rabbirhamhuma kama rabbayani rabbirhamhuma kama rabbayani saghira jiya sagal garan nabate osonan sike saburra ke garasiritu yonan tabaccu bade zakir ki yamal de jatadun sirratitu hakanarra qabda ya umma chimi munadese waisila indande hajju masgese hedu sijalata harmeti ya ummi sidu adan abbase gafantika annani fi summi osofurni darayatu arrabdena dungatte ana zakir ke gabbisu chora dabde hukatte akka dirati bochen bahne jiya sagal gutu ilmo gara qabda yarodum mashallah yarodum sasanichi mimurati lubutan te dabda ummati sanjalata sagaranu radika isin nuguddise duran namuna dese ega ummanti yana berejite namuna dubbise jollumatti wa barannan demuni dande sakara gado filabba madrasa bilalin na barsise haka hada fi abba madrasa ki yaisina layo isan na barsise mullata fi gayo dalote lenji sujira irrega fi fiki miliyen soddami turajira wanni na maliki rakko madrasa furuf ka farafala madrasa ki yarraliki naf kafala wan birayo dabdan kota na gurgura dalota madrasa jarun jirkamata na jalabura muslim ni arjada bar enyu isin gita oso isin jirtani warri harka bita dachitenya bita yo bayinati nama hunda challa
rakkoo madarasarra geesse maaliif teenye laalla rakkoo teenyaniin dubbadha maaliin isin dhoysa hoomacha badu taane usne guunne lakkoosa waa'ee keenya dubbachuuf hibboodha muslimni addaadha bar eenyu isin gida osoo isin jirtanii war الله أكبر الله أكبر تكبير muslimni addaadha bar eenyu isin gida osoo isin jirtanii warri harka bitaa dachii teenya bitaa yoo baay'inaatti nama hunda caalla rakkoo madarasarra geesse maaliif teenye laalla rakkoo teenyaniin dubbadha maaliin isin dhoysa hoomacha badu taane usne guunne lakkoosa waa'ee keenya dubbachuuf hibboodha wal oofa wal harkisa callisuuf cittoodha si hooqa si rakkisa dachii madarasaan qaadhimate diinaaf dhiiftanii boodan goninaa sheenaa yoo madarasaa jabeeffachuun beene ijoollummaa isin jiraa kutaa takka seenaa الله أكبر Sheikh Adam Dulaa muftii keenya guddaa isaatu barsiise jara kana hunda Sheikh Adam Dulaa utubaa ummata dhalootaaf kallattii garsiifte mindaan kee jannata Sheekhaan nu barsiise haraamii fi halaal kaayyoo sheekaa galmaan gahu jira madarasaan Bilaal yuunivarsiitii sheekaati seena gaafaan kutaa 12 fixe Sheikh Adam Dulaa ummataaf hojjete onnee teenya lite namni madarasaa jibbaa sheekaan jaalladha yoo je niin gubadaniin aaraa yoo sheeka jaallattan dhaloota madarasaa jaaraa yaa ummata keenya dhagahaa waan sirrii yoo diina ta'e malee madarasaa kiyyaaf ni gammada firrii madarasaa Bilaal madda qaroominaa iddoo naamusaa fi barnoota oomishaa muuminaa joolleen kaayyoo qabdan koottaa nu bira galaa iddoo biraatti mucumanaan qitaa kanaatu fireendii jee baalagummaa eegala mana barnootaatiin murteessaan hoggansaa yoo madarasaa jaallattan isin hundi qarshii 200 duudaa san koottaa nama tassaa maaliif jaljattanii na eeydan bar furadheen galuu osoon iddoo barnootaan qabne karameellaa nyaachuu yoomuu naan hin malu buskutaa siin nyaadhu hangaan guddifadhu madarasaa kiyyaa daaba keetiis gurguriinaaf ganni yaa ummiyyeetiyyaa haadha ammaan naaf ta'ita akka sumeeyyaa cibsiis naaf hin bitin daabboo takka nyaadhee barachuu naaf wayyaa الله أكبر الله أكبر الله أكبر maaliif ustanii na eeydan bar furadheen galuu osoon iddoo barnootaan qabne karameellaa nyaachuu yoomuu naan hin malu maaliif ustanii na eeydan bar furadheen galuu osoon iddoo barnootaan qabne karameellaa nyaachuu yoomuu naan hin malu buskutaa siin nyaadhu hangaan guddifadhu madarasaa kiyyaa daaba keetiis gurguriinaaf ganni yaa ummiyyeetiyyaa haadha ammaan naaf ta'ita akka sumeeyyaa cibsiis naaf hin bitin daabboo takka nyaadhee barachuu naaf wayyaa yaa baabaa kee gaarii dalagadhu gaaf tokko ni duuta nuti barachuu feenaa madarasaa keenyaaf waa hunda nuuf guuta الله أكبر ulamaa'ii sinni qabne ija ummata keenyaa eega rabbiitii abdii ulamaa'iitiin eegee ala keenyee teenya hawaasni muslimaa ulamaa'ii malee shaktii malee deegaa rakkoo madarasaa furuuf maaliif duuba aantan hawaasni isin eegaa yaa ulamaa'ii
keenya nu sattaraa ka'isin malee nama biraan qabnu madarasaa akkamiin nurraa fudhatan osoo ishee Jamaal qabnu osoo ishee Amiin qabnu madarasaa akkamiin nurraa fudhatan osoo ishee Muusaa qabnu osoo ishee Ahmad Watar qabnu madarasaa akkamiin nurraa fudhatan osoo ishee Haji Ibrahim qabnu ulamaa'iin qabna ija ummata keenya eega rabbiitii abdii ulamaa'iitiin eega yaala keenya teenya hawaasni muslimaa ulamaa'ii malee shakkii malee deega rakkoo madarasaa furuu maaliif duuba aantan hawaasni isin eega yaa ulamaa'ii teenya nu sattaraa isin malee nama biraan qabnu madarasaa akkamiin nurraa fudhatan osoo ishee Jamaal qabnu madarasaa akkamiin nurraa fudhatan osoo ishee Amiin qabnu osoo ishee Muusaa qabnu madarasaa akkamiin nurraa fudhatan osoo ishee Ahmad Watar qabnu madarasaa akkamiin nurraa fudhatan osoo ishee Usmaan Durrii qabnu madarasaa akkamiin nurraa fudhatan osoo ishee Haji Ibrahim qabnu madarasaa akkamiin nurraa fudhatan osoo ishee Jamaal qabnu artistiin islaamaa eessa jirta warri munashidaa Najjaash Anasii fi Abdoosh rakkoo teenya tana maan baafne nashidaa gaafa imaamni muugee ummanni ni rafaa madarasaa milaan isin komatee jira araarfadhaa dafaa osoo isin jirtanii warri faallaa muslimaa waan keenya laallate osoo tanaaf yaadda hudaaniif tarri madarasaa bilaal huqqatee qallate yaa ustaada Gisha Allahu Akbar. balfa keessatti hin darbinaa akka buduttuu carqiidha gatii dhala keessanii beekaa ilmaan jechuun warqiidha ati daldalaadha yookaan hojjetaadha yookaan dachii qottaa ilmaan kee doktora godhikaa maaliif nama faarsaa oolta dachii balloo qabaattus akka warra garaadha ilmaan kee taacaroon dhaalchisiin barsiiftee araada namni abbaan gufee ilmaan keessaa bahaa namni ilmaanii gufee rakkoo keessaan bahuu yaa ummata keenya doomoomuu jalananuu bahuu ilmaan barsiifatu yoo taateef janniina kaka'umsa qabaatu hidheedhii jaalina inni dadaalaa dhalu hin taanu kan buutee booda fuutu gaafa maatii sammuu ijoollee ilbiisan barsiisaa dhiibbuu muumeen yaadoo jaakaayyoo galla joolee gurgurmanni qaba gaafa harree wajjiin oolle raaddi harree jala ooltu biifuu qofa bartii adurreetti kongaddu hantuuta halaalarraa agartii naamusaa fi galloodhaan dhaloota guddisaa foon qofoo osoo hin taane sammuudhaan ilmanii furdisaa wanni hundi jalqabaa bu'uura ijoollees tolchaa yaa abbaa Mahammad mucaan kee birdaadii ni taana amaniisaa biyya bulchaa atummaa sijaaraa biratti aarsitee hin barsiisin balaa ilmi kee biyya ni bulcha waadaan siif galaa.